Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota Fadiilaa Kamaal akkam jirtu naguma jirtu hin jabaattu allaachuu garraachuu ifa caal akkam jirtanii naguma keessanii hadhaa akkuma beekame ammana hin jiru isiniin jedheetaniin ture maaliif jennaan madaamii kiyyaa wajjin bahara deemee amma kunoo mana baharaa kanan jiraan argitanii maashaallah akka bahara ta'etti hedduu bareedaa mana baharaati. Achi keessaan immoo mul'adha natti fakkaadha mastaawotii keessaanii maaliif yoo jettanii egaa ammana ijoolleen jirtuun galee alana hojii maaliif yeroo ijoolleen deemtu deemuun dirqama waan irratti ta'eefi kunoo amma hadhee guyyaa musii galgala dhufnee amma immoo jumaa galgala dhufnee hadhaa qidaameedha galgala jira biyaansi manaa ba'uun koo sa'aatii 24. Nuti gaa kaasatan shamarran keenya warri biyya namaa jirru shamarran biyya arabaa jirru wallaahi jara shufeerillee yeroo jarri deemanullee iraftii qabanii miziraanii hin bareeda miti to'atamu jarri iraftii qabanii jara shufeerillee iraftii qabanii maaliif jennaan nuti immoo shamarran warri shamarranii kaasatan mana gaxariitti gaan argitanii muka ifiin kunoo jalee jaleerra jira nuti immoo warri shamarranii warri akkamiyyuu ta'e nuti yoo biyya keenya gaafa biyya keenya galle malee raftii hin qabnu amma sadanna shufeerii qabna shufeeriin keenya guyyaadhaa raftii qaba guyyaa jarri mana barumsaa hin qabne wanta inni hojjetu hin jiru waan tokko dhaqee fide malee guyyaa kaanuu alhamdulillah hojiin qabu inni kan keenya ijoolleen irra hedduun baasiin deemanii inni ijoolluma sadii qofa geessa madaamii fuudheen deemu maaliin jedhu akkasitti baraa kana keessa dhufnee kunoo kun immoo asii mana namaati kun isa nu keessa jirru jechuudha mana abbaa namtittiiti mana gaxarii jechuudha biyaansi makiinaadhaan sa'aatii 3 deemnee dhufnee jechuudha asiin immoo bahara akkuma isin argitan kana bahara kazaa nuti kun maali kaasatan nuti shamarran Itoophiyaa maaliif akkuma namaan boqonne anamma argan dhufee kan nama ka'ee qursii hojjedhee achi immoo misaa hojjedhee samakii mashuuyii yaani maaliif jennaan nullee maaliif rafti akkuma jiraa kana Zeegaan biyya biraa dhugaa dubbachuu taanan akka keenyaa kana irra akkattu nuti immoo kunoo jechuudha. Wallaahi amma jarri bahara deemtee ani immoo irbaata hojjetaa irraan ga'ee babaasuu ka'eera dhiisee mee bakkee kana olii gadi deema ilaala jedheen gadi bahee baay'ee bareedaa garuu qilleensa jijjiirrachuudhaafi garuu akka jiraattu olii gadi deemanii maaliif irbaata hojjettaa waan ta'eef hin jiru nuti maaliif raftiin arganne maaliif rabbiin akkuma kan nutti godhee jedhee wallaa giraa bina gabbaanaan baraa keessa jiru kana kophaa kiyyaa jira jarri hin jiran jechuudha bakkuma jarri jirtu hin beeku kunoo amma bahara deemnee dhufna jedhanii baharri kunooti bahara bakka biraadha kanatti fakkaata kun akkuma isin argitan gama keessatti bahara nama sodaachisaa jechuudha safara jarri jirtu immoo hin beekan fageenya deemte natti fakkaata asiin hin ilaaltanii kun kan abbaa namittii kiyyaati kunoon tamirii minaaminii zara'aa jira jechuudha sarraati nyaama sirii jira. Jechuudha maka safaruma jarri jiran hin beeku baddaa gama sanaan mootu asii achi baatanii argitanii mana namaatii namatti hin kaanu laatana sodaadha yoo diingata maaltu kara kana si fidinaan jedhan oodhee sodaataa jira akkasitti ijoolleen keenya shamarran biyya arabaa nuti maaliif raftii dhabne gizee namni raftii fudhatu ka'a makiinaa keessa kaawwatanii akka waan bakka shaanxaa jiraate nuti jechuudha nu hamnaa shaanxaan jiraa safeera jechuudha amma qottoo kana keessan deemaaraa kunoo. Qottoo keessan deemaaraa wallaahi maziraan hedduu namatti tolammuudhaan babbareeda beektanii baddaan gama keessaa fa'i manni kun manni namaa akka jiru achi keessa jira ani waggaa hedduu biyya kana ture takkaa jechuudha biyya kana waggaa hedduu ture ani mana hin deemu baraa kanaa keessas hin dhaqu amma deemna qaaruyyuun beeku namni hin jiru madaamiin hin jirtu ijoolleen hin jirtu ijoollee 8 fudhattee deemte. Anatuma sirichi kophaadhuma kootti na qabatee maaluma arga sidaan interneeta isaa fayyadamaa bilbila naaf nama nan badaattee mana qabuun isii fagaadheera ammanirraa amma jarri hin jirtu amma daarii bishaanii kanan kunuula bara'aan sinii isa waraaraa viidiyoo kana mee ijoolleen akka kan koo baraa deemtanii jettan laayik sabskiraayib sheer gochuu hin dagatinaa yaada keessan kana jalatti naa kenna mee an qophaa kan kuman. Masrii biratti nagattee deemti namtitti laphee naan baattu mee mucaa saraatiin kuni booda rakkootitti dhufa naan hin jettuutu laa kun wallaahi fagaadhe manarraa manneessa jira beektanii
kunoo gaara isa mana burtuqaalii kana oliiti jechuudha manni nan dhufee. Amma kana daqiiqaa shaniin deemee dhufee isinumaa sawwaraa amma nan jarattiin barbaadaara jarattiin ciraan siyaas hin jirtu. Baaruma fudhatee deeme ta'uun dhabu nama sagaltuu jira. Nama sagalii jarri haadha tokko ijoollee saddeeti an baaruma fudhatee deemeen jedha argitanii. Kunoo kun burtukaanii ta'ee laa kun ilaa kan abbaa ta'e mun beekuun laa kun hintiniidha. Leemunii jechuudha. Loomiidha laa akkasiin argitan kan leemuniidha jechuudha. Laa kun leemuniidha jechuudha. Kazaa asiis kunis leemuniidha. Akkuma jirutti loomii natti fakkaata. Inni aan argaa kun hundumti isaa leemunii natti fakkaata. Kunooti gaa asirra dhufni akka jira kunoo hanga asii kana bishaanitti naqamu bishaanitti naqu beektani. Kunoo saraqeessaa kan dhufan lamaan isaan kana ta'ee kan jira mana burtuqaalii kana ta'ee kan biraa ta'ee laawaalee kunoo loomiidha. Jara kunoo baay'ee namatti tola. Waan namaatiin kutu waan namaati maaliif waan jara sanaa ta'uu shakkiidha jechuudha. Hin bareedaa. Isiniin jedha akkasitti immoo kunoo haxiriin isaa immoo hadiidii kanaan hojjetamee jira. Ani bakka naqaaru immoo hin beeku. Olan deebi'a nyaanni ruuziin ibiddarra jira gubatee naa salphina kooti diyaa hin furomuu jira. Akkasitti mee akka nuti jirru ilaa kunitu dhufe baharri kun gisee dhufe ol ba'aa natti fakkaata laalaa mee gisee buute kanarra qaqqaba natti fakkaata allayyaa sana fa'i ilaalaa uummanni fakkaatu yaa rabbi na eegi. Ilaa kana boolla kana kan jira jechuu barbaadeetanii jarattiin kiyya cirumtisii iyyuu hin jiru jechuudha. Bakka kana keessaa nan baane sodaadheen jira. Kunoo argaa bahara obboleeyyan kiyya gisee guute baharri kunoo kanarra dhufa jechuudha. Lafti qixxinni gaheen beekama. Waaw asirraa na sodaataara argaa holqasa kana gitu gaccitee jechuudha nama fudhatee deema. Ana asirrayyuu dhaabbachuu sodaadheera dhugaa rabbi. Akkasitti kunoo jaballi gama sana keessa jira. Safara kana immoo safara jeeshiin biyya kanaa poolisoonni fi biyya kanaa jechuudha. Itti leenji'anuu jechuudha. Eeda safara sana akka jiru haxxaramee jira. Eeda safara sana gahee alawwan viidiyoo waraabna namti ittiin hin maraattee mamnuudha bara asirra waraabuun yoo dingata waa waraabde balleessinaan jettee achumaan sekendiyyuun gunnesin akka naan jettee turte achumaan balleessee ture jechuudha. Maashaallah argaa leemunii isaa immoo burtukaanidha moo leemuniidha silan beekuun wallaahi burtukaanii ta'ee leemunii ta'ee hedduu qaba laa hedduu qaba kunoo. Baay'ee qaba leemunii kun immoo hedduu qaba leemunii natti fakkaata. Maashaallah isiniin jedha. Ziraa tamirii minaamni safara nageeta hojjetama aan waliin deebi'an sodaataan jira. Yoo dhufanii jarumti saraatinyaa keessa hojjetan maal gootaas keessa naan jedhan maaliin itti himame. Akkasii obboleeyyan kee jaallatamoo fi kabajamoo mee isin nuti namni akka kiyyaa kana jira. Amma jarri bakka isin itti hin beeku ciraa isin beeku magriibattan dhufa jettee magriibni gahu ka'e deemna bahara deemna. Magriibatti dhufnaa naan jettee natti dawwaltee turte. Ani immoo bilbila isiinti dawwaltu immoo manatti dhiiseen baheeffama immoo. Anis kun wallaahi lagan nama fudhata isiniin jedha. Wallaahi nan rifadhe laannuun nan irra jedhu gad jedhee wallaahi nan rifadhe hawwuutu billaa ilaalaa. Ilaa kana jechuudha asirra bishaan as qaqqaba jechuudha. Maanaataa baharri gisee guutee oruma namatti galatu wayi gisee baharaatu dhufa nama sodaachisaa jechuudha. Ilaalaa uumanni fakkaatu. Akkasii obboleeyyan keenya warri akka kiyyaa shamarran biyya arabaa warra akka kiyyaa mana namaa keessa hojjettanu gisee jirra kana fuudhanii bakka dhaqanitti hojii dhumaadhanii fudhatanii deemanu hedduu nama aarsaa. Gisee mana jirtanullee intarneeta keenyattuyyuu quufnaa intarneeta keenya irrattuyyuu taragaaggaana amma immoo gisee deemnu immoo yoo fedhan bilbila jiraaraan hubananii jarroo fi bilbila irraa qabanii nuti miskiinonni hin qabnu yeroo fedhan itti ka'aa jedhanii tuuti yaadiin ka'aa jedhanii jechuudha. Kazaa mana kanaa natti fakkaata ziraan amma immoo asiin immoo jechuudha gaa kun akkuma isin argitan bahara baay'ee guddaadha. Bahara baay'ee guddaadhaan qofaan jira. Edda sa'aatii kana karaarra jirra jechuudha. Hadha sa'aatii kana immoo asii bor immoo inshaallah mana jechuudha. Asiin immoo karaadha. Ani iddeen karaan gadi bu'uun hin qabu. Naanna'ee malee karaan gadi bu'uun hin qabu. Qoyyaa hin jedha kana waan nam tokkotti dubbataaru wayi. Kun amma immoo asiin immoo kunoo karaadha baharatti geesse buusaa. Karaa jarattiin biyya jarattiin baate miilaan deemte in ciraan dhumti jiraan jiru. Cirumti jiraan jaran barbaadamu sayyuu wallaahi ciraan jira. Bakka jirra achi ilaalee as ilaalee ilaasa kana ol ilaalaa kudhaan immoo jala isaan jira laa kana jala isaan jira jechuudha.
Uummanni biyya kanaa mataan qulfiidhas hin sodaatanu. Yaa Rabbii fudhatee deemuun na biyya haala sitti hafuun nafu nama dhufee na fuudhuun qabu intarneetan qabu kaardiin qabu yaa biyyaa waan badee dhabama ta'e natti birmadha malee. Akkasii obboleeyyan kiyya jaallatamoo viidiyoo kana isin gahaa jedheen yaada dhugaa dubbachuu taanaan jirattiin achiinis asiinis ilaalee an kana jala immoo na sodaadha hin dhaqu na sodaadha jechuudha. Kazaa asii achi ilaalee asiin ilaalee nan dhabe hin jiranu nin galaa jechuudha ol deebi'ee nyaata kiyyatti ol deebi'a. Kanaafuu obboleeyyan kiyya jaallatamoo shamarran akka kiyyaa qaqqaaliin shamarran kaasa ta'u wanta akka Itoophiyaa kana Itoophiyaa keessaa wanta akka Oromoo kana dhugaa jira biyyoonni intilii ta'u jira natti fakkaatu canaana qabu jira natti fakkaatu jechuudha. Balee kiyya nadhabee kunoo ammaas rageera mana ga'u ka'eera kunoo wallaahi miila kottu argitanii tuunitti qabeessi agarsiisa wani fakkaatu kaarsiidhaan jirayyuu kunoo wani fakkaatu. Asiin kunoo tapha ijoollee kana jechuudha. Tapha ijoollee boota ijoolleen itti bashannanan jechuudha. Kana quttoo keessatti bashannantii nuti quttoo baqanna hafuurina ciqtee akka kanatti jira hadha. Inshaallah boranii illee nan gala. Isinii walitti deebi'a. Please like, subscribe, share gochuun dagatina. Hundi keessan mi'a akka akkamitti jirtan akka kiyyaa kana. Danee wayi. Min ayinat baay'ee ayinat nu jedhanii argaalaa bishaan kun jechuudha. Kun eessaa dhufa jechuudha. Fagoodhaa dhufa jechuudha. Kun tuubboon kun jechuudha. Kun asiin immoo illee barfaata jechuudha. Amma kun bakka taa'ichaatii fi waaqa taa'in. An dadhabee wallaahi asirran taati qoowwi. Kun qixxasi ijoolleen seeseetti taphattu kun annan taa'e dadhabee kun asirra taa'ee jira. Baay'ee na dadhabsiisee maaliif jennaani. Nama dadhabsiisa dhugaa nama dadhabsiisaa biyyochi kan nama fudhata jilbi namarraa hafaa jechuudha. Akkasii viidiyoo kanaan gadhumaa viidiyoo kanaatti ilaaluun laayik seer sabskiraayib gochuun na bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Viidiyoo kana mee akka kiyyaa namni bakkee deemtanii mee warraa barattanii jetti immoo kun akka bakka saraatiin nyaan jara taa'u nu as gallaa jechuudha jira wajjin. Kun markaba jiraati. Akkasii gaa isiniin jedhaan immoo lama jira matbaqiin tokko as jira bakka isin argitan tokko duuba jira jechuudha. Amma diyaayii furumiin matbaqiisa kanaa ruuziin immoo duubatti matbaqiisa mana biraatti irra kaa'amee jira jechuudha. Faashina addis nagariidha kun jedha. Laayik sabskiraayib gochuun dagatina. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.